Jadi kapon ini jole. Definitely good man segala beli ini juga. Malu punya naga shansi nyata boleh mamu tentu. Ini pun mau kita buat apa? Foje dama, kino akan aku dek opesera. Akan. Nama fukushan senejra. Wah ini galan nagaw. Baga kesani baga gammadan. Hello jirra jirtani kabajamtoota Didaa Tube kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya isin bira haa ga'u jechaatu baga gammaddan baga isin hin ga'e ijoollee baga bara haaraatiin isin ga'e barri haaraa kun egaa bara 2015 seennee jirra waaqni galannaa ga'u baga keessanii baga gammaddanii baga waggaa haaraatiin isin ga'e isin jedhe. Ega ayemi baga gaharatin sininge hundi keessanu baga sininge sinin jedha yawan udah bidan jedheera kanaafuu baga wagga haratin qaamidhaan baga nungee arraga akkatiin itti babbareede nyaatallee waan hundi qopheera bunnillee waan hundi qopheera arra waliin kabajna jechuudha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nullee baga waliin yen akkuma taalam jette ka hordoftoota keenya wanti hundi qophaa'ee jira difoon qophaa'ee jira qaywatiin qophaa'ee jira aybiin kitfoon foon dheedhii foon diimaan raawwanni biraallee jira farsoon illee qophaa'ee jira qaxalee wankiyya shabbira fataa jechaa jira qaxalee wankiyya yen so baga waggaa haaraatiin isin ga'e dhugumaa nu hunduu jechuudha hordoftoota keenya nageenya baay'ee dheemonne nageenya kana moo rabbi bara 2015 irratti nuuf haa kennu gammachuu nuuf haa kennu bara waliin gammannu kan wal bira dhaabbannu nuuf haa taasisu isin jedha qaxaleewwan kiyya na isa kana jechuu barbaadetanii sagantaan ittaansu maalidha? Sagantaan ittaansu egaa sa'aatii torba darbeera nyaanni haga hammaatti sinii waliin nyaachuudhaaf qophoofnee jirra nyaanna egaa waan hundi qophaa'eera amma kanaafuu bunnis danfaaf jira bunnis argitanii jirtanii wanti hunduu egaa nyaanni buna hin danfisna buna siniin jedha naatiyyeen xiqqoo jeqaa jirti hin dhufti salamiyyeen jirti waliin kabajnaa siniin jedha ayyaanni kun kan jaalalaa kan gabbinaa kan guddinaa right waan hundi jijjiirame kan ayyaana ta'u na baay'ee gammadeera waan ifama godhee nuuf godhee guyyaa kana nu agarsiisuudhaaf jechuudha na ammallee waaqni galateeffamu. Ayyee egaa hordoftoota keenya dubbii isinitti baay'ee isnuun illeen beelofnee jirra ammoo wanti hundi qophaa'ee jira jaallalaa jirra malee waan qammafne kaameeraa kee achi godheetu jechuudha yoo midhaan nyaannu wanta hundaa jechuudha isinitti agarsiisuuf egaa kaameeraa keenya qopheessinee jira kana sagantaa itti aanutti haada barru qaxaleen wankiyya haga dhumaatti nuffii tokko malee viidiyoo kana hordofaa inni biraa immoo chaanaalii sabskraayibii gochuu akka hin irraanfanne Italian media channel qabdi subscribe godhaan sin jedha horaa bulaa nagaannaa jedhaa ciao. Egaa kabajamtoota keenya ceremoniin waggaa haaraa kana fakkaata. Italian akkuma argaa jirtan biiftuu barii fakkaattee jirti. Anilleen akkuma isheeti buna danfisaa jirti ka qaxaleewwan kiyya. So baga isiniin ga'e qaxaleewwan kiyya. Inni biraa immoo foon dheedhiin dhiyaatee jira. Kitfoon dhiyaatee jira. Aybiin dhiyaatee jira akkuma argaa jirtan jechuudha. Akkasumas immoo qaywaxiin illee dhiyaatee jira. Ibsiin illee dhiyaatee jira. Difoo daabboon illee dhiyaatee jira jechuu barbaadetanii farsoon gudariin wanti hin dhiyaanne hin jiru firootawwan koo. So walumaa galatti jechuudha.
sagantaan keenya har'aa kanuma amma taalim jechuudha akkuma argaa jirtan isheerraa bareeda anarraa illeen akkuma bareedee jira akkuma argaa jirtanii kottaa hanyaannu kottaa waliin hanyaannu isinin jedha ayyaanni waggaa kan jaalalaa kan guddinaa kan gammachuu nuufaa ta'u isinin jedha firootawwan kiyyaa horaa bulaayi nagaannaa jedhaayi karaa sagantaa keenyatti gadaa deebinu subscribe gochuu akkan irraafanin isin jedha horaa bulaa. Egaa hordoftoota keenya bakka maal fakkas goota akka afaan irra qabattee egaa hordoftoota kabajamtoota Didaa Tube nyaanni wanti hunduu jechuudha qophaa'ee jira obboleettiin Itaalim egaa as jirti baga singee እንኳን ረሰሽ እንኳን አብሮ አደረሰን እንኳን አብሮ አደረሰን ደስ ብሎሻል አዲስ ዓመት እንዴት ነው ደስ ይላል ተመችቶሻል ለማንኛውም እንኳን አደረሳችሁ ባያቸው እንኳን አደረሳችሁ እሺ እጋ ከበጀምቶታ hordoftoota Didaa Tube nyaanni qophaa'ee jira wanti hundi qophaa'ee jira ilmi kiyyalleen kilo biddeen nyaachaa jira ijaamtu isarraa qabu moo inni galannaa gayu baay'ee gagammannee jira homaa dubbii isinittiin baay'isnu nuulleen jechuudha nuulleen beelofnee jira kara nyaataa anyways nan eebbisa jechuudha በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን yaa gooftaa koo bara haaraa kana ati nuuf eebbisi barri haaraa kun kan jaalalaa kan guddinaa nuuf haa ta'u kan gammachuullee nuuf haa ta'u bara haaraa kana irratti jechuudha nu hunduu wal jaalanneetoo wal bira dhaabbanneetoo wal jajjabeessinee akka waliin bullu rabbi nu faana haa dhaabbatu jedha qaxaleewwan kiyyaa rabbi nuuf haa dhagahu wanta hundaayi kanuma ati yoo ni eebbistan dhiirota eebbisuu kan eebbisaa eebbistee taate akkuma eebbisteetti bakka bara haaraa kana hannagaa kan fayyinaa nuufaa godhu jedha sakana qotan jedha bakka hordoftoota kabajamtoota keenya waa xiqqoo nyaadhiti kara achiin boodan cuunga isin nuffisiisuu hin barbaadu meeqoo yoon qammasu arguu qabdan jedheetani na gursi maafasi gursi duraan anatti gursi qabdan jechuudha maafasi gursi naata naata maalo naateen hordoftoota Didaa Tube naateen dhugaan isin jedha yoo nu nyaannu akkatti nu ilaala maaliif nyaatta ana dhiisteetoo maaliif nyaatta jedha biddeen hin jaalata garuu ganaadha biddeen biddeen nyaat atillee na gursi gaa gadwayne dabbasaa kiyya dabba dabbasaa kiyya kukkute maaluma akkuma bakka egaa bakka hordoftoota keenya waliin nyaanna jennee irraa kottaa nyaadhaa cufeetoo nyaachuun qaba sirriitti jechuudha booda wal agarra jedhe kaafoon dheedhii ijoollee hordoftoota kabajamtoota Didittii Maanyaa foon dheedhii kana jechuun muruufan ta'a naa eebbisaa jechuu barbaada. Kunis daffaa irraa dafii na gorshiitiin addeema. Maali maa of dursitaa yeroo hundaa mee of gorshii naan jedhe. Farsiyyee hodhume laal addaamirra darbe jechuudha. Addaami jechuudha of huba jechuudha. hordoftoota kabajamtoota Didaa Tube baattinii shakkaadhaan. Hin baay'isi. Nyaadhu. Egaa kabajamtoota hordoftoota Didaa Tube kottaayii waliin nyaannaa waliin dhumaa isin jennee yaa nyaanni dhuganii irraa amma buna danfisuuf jedhanii kottaa buna isin dhugnaa isin jedha ayyaanni arra bareedaa akkuma argitan kana ta'ee jira. Foon rabbi kennu foon soofidha. Baay'ee bareedaadha suufa. Noon akkatti muramanii garuu midhaan baay'ee nama boba. Na gorsi kaa of hin jaalatanii. Isinillee warri foon dheedhii jaalattan. Haadha naa ta'e?
haadha naa ta'e maali jiruun kun akkamii? Bareeda shaggaadha galata isaa. Haadha naa ta'eeti jechuudha amma hordoftoonni nu ilaalaa jiran. So akka nu eebbisan jechuudha. Haga dhumaa haga waggaa 100 akka waliin jiran jechuudha. Eebba isaanii barbaadu description of comment jalatti jechuudha. So haadha naa ta'e ani isin eebbisa. Fayyaa argadhu amiin jedhu. Amiin. Umurii dheeraa argadhu. Amiin. Waggaa 250. Waggaa 200. Yaa ta'u. Waggaa 100. Yaa ta'u inta calliseetu nama jibbisiisa. Yaa ta'u maarree. Baa'oon nama jibbisiisa jiraachuu. Kanaaf maanni galannaa gahu. Jiraatu maal. Ammaan booda jechuudha biyya keenya keessatti lolli akka dhaabbatu waaqa gaafadheen jira. Waaqni illee jechuudha. Wanna jiru immoo jechuudha. Bara kanarratti ani kan hawwe jechuudha. Hawwiin kiyya hawwiin guddaa jechuudha. Hawwiin keessa koo jiru kuni ilmaan keenya dhumaa jiran. Wanni kun akka dhaabbatu bara 1500 keessatti jechuudha. Mi waaqni kana hawwiin garuu kun ifama guddaa na godhaa. Bara 1500 jechuudha. Birrii 1500 jechuudha barbaadatu. 1500. Kuna shan jedhama malee kuma kudha shani. Okay, difama kuma lama kudha shani. Salam. Araqee sun jirti mijoo. Mee araqee fide waan sa ambasa leenca sa fide garaara muree jira. Foon dheedhi nyaatee dirqama. No, barbaadu. Anyways, kabajamtoota hordoftoota Abashaa barbaada Abashaa. Irraa jechuun Faranjiitti wayyaa? No, Abashaadha garuu dhugaa dubbachuudhaaf saayinsiin maal jedha qaxaleewwan kiyyaa foon dheedhii wayii nyaataniitu yoo garaan isin muran jechuudha malakkaa takka dhuguudha isin galee. Tagasisi malee. Malakkaa takka roo dabartan gaarii miti isinii fillee sammuu keessanii. Sababni isaanii foon dheedhii kana. Akka kennuudha. Hin beektamu jettaan. Abba. Naatiyyee. Barchii barata. Naataa. Ilaala inni tun jechuudha araqeedha. Garuu dhugaan isin jedha didittiin jechuudha as galchi kennu ilaala. Innoo jechuudha isin garee daajeshi siistemii sirna bullaa'inaas jechuudha haala sirriidhaan jechuudha akka adeemsisu. Jedhi amma buna jedhamee jira bunan buusadha. Ifama. Egaa foon dheedhii akkuma argaa jirtan firootawwan kiyyaa akka kana jira. Miidiyaa duubatti immoo jechuun xaqallanna. Nyaanna jechuudha koota bunaa immoo. Qophii ijoollee. Baga irra deebi'eetu baga waggaa haaratiin isin jedha hordoftoota kiyyaa horaa bulaa nagaannaa jedha. Akkuma argaa jirtan immoo naateen illee nas jira. Naateen irriba jaalata dhugaan isin jedha firoota hundi. Irriba rafuu qabeedha. Anyway, salamiyyeen asuma jirti yaada ayyaana akkatti dabarsaa jira jechuu barbaadatanii. Ani immoo asan jira. Jirti babbareennee jirra sabboona Oromoo taanee jirra qaxaleewwan kiyyaa horaa bulaa akkatti ilaala. Ciao nagaan jedha. Egaa hordoftoota keenya daabboo yeroo muru jechuu isinitti agarsiisuu qabaa. Wanta nuyi isin jala dhoksin takka hin jiru isinitti agarsiisuu qabna. Maakuu barbaaddu? Maakuu barbaaddu? So firootawwan kiyyaa muruu qabeechu. Wayyaa haadha. Qayyoo jedhe. Mureetan jira. Isin gaa nagaan jedha. Egaa hordoftoota kabajamtoota didittii maanyaa daabboon muramee jira. Wanta foon dheedhii nyaatamee jira. Biddeenni nyaatamee wanti hunduu farsoon illee dhugamee jira. Buun illee dhugamaa jira. Dubbii isinitti hin baay'isne dhiitan. Garuu addaan bahuuf taanaan. Sagantaa keenya xumuraa jirra. Yaa bakka waliin xumuree jirra. Buna dhugaa jirra. Daabboon keenya illee murameera.
ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isin biratti illee nu mana keessa jirra warri biyya alaa jirtanii hundi keessan baga isiniin geessanii jenna warri biyya keessa jirtanii yaa waan biyya keessa jirtanii ayyaaniin kabajjan jedhee na yaada warra keessanii hiriyaa keessa waliin jechuudha kan warra biyya alaa jirtan garuu baga isiniin nu waliin waan taataniif baay'ee galatoomaa baay'ee isin jaalannaa isiniin jedha nagaan ta'a. Katamu gaduga. Hordoftoota kabajamtoota Didaatiyu egaa irra deebineetu baga isiniin ga'e warra biyya keessaa osoo bichaan ta'in jechuudha warreen biyya alaa jiran jechuudha akka kabajaa jiran abdiin qaba hin kabajan walitti gurmaa'anii ta'u jechuudha. Naata maal waan nan jedhe naata ribisa dhufeera bakka. So kabajaa akka jiran abdii guddaan qaban walitti gurmaa'anii biddeena Itoophiyaa naanna'anii waxii lukkuun hojjetanii kun akka hojjetan Dubai, Bahrain, Kuwait, Libanus nama baay'ee tokkotti hojjechaa jira. Isin hunduu kabajaa akka jirtanii abdiin qaba jechuu barbaadan. Anyways, hordoftoota keenya addaan bahu. Muraatti immoo jechuudha akka uffata keenya nu babbareechee mana uffata aadaa kokeet baay'ee galateeffachuu barbaadna baay'ee galatoomii uffata aadaa babbareedaa isaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee babbareedaa qabanii mana uffata aadaa kokeet Mojo keessatti jechuudha Mojo keessatti inodhan jechuudha እና baay'ee bareedaadha yaa in beektan uffata aadaa nu kan uffannu yeroo baay'ee ayyaanaaf jechuudha han uffatu hundi isaatu mana uffata kokeet mana uffata aadaa kokeet jechuudha baay'ee galatoomaa jenna dhiifama guddaa jechuu barbaadanii kan akkatti jechuudha biiftuu barii kan fakkeessee mana uffata kokeet jiru so baay'ee isaan galateeffannaa warreen jechuudha diizaayinii ajaa'ibaatiin warreen hojjechiisuu barbaadan qaxaliiwwan kiyya bilbila keessa siniif kennina bilbila isaanii uffanni isaanii dhugaa dubbachuudhaaf diizaayinii babbareeda yeroo tokko yoo peejii telegiraamii qabanii isa siniif keenya yoo barbaadan jechuudha garuu yoo barbaadan bilbila isaallee sinii kaa'uu nan danda'a warri uffata aadaa biyya alaa jirtanillee hojjechiisuu yoo barbaadan hojjechiisuu hin dandeessanii dhugaa dubbachuudhaaf diizaayiniin isa baay'ee yeroo biraa ifama wajjin yeroo biraa jechuudha mana uffata kokeet jechuudha isin beeksisna har'aaf dubbii isinitti baay'ee qaxaleewwan kiyyaa kan akkatti nu bareeche mana uffata kokeet horaa bulaayii baay'ee isin jaalladha isin kabaja ayyaana ajaa'ibaa kan jaalala kan guddina isiniif haa ta'u horaa bulaayii wal horaa nagaan jedhaa ijoollee.